mata duree haga beekii gizeeddu wajecha kana akka bifa arrabaatiin wali fayyadaman maaliif mata duree kana filatte? Hanga beekee jechuun mata duree ajaa'ibaati jecha kun akka ajaa'iba naata. Yaa jechuun nuti amma deembu hanga kan beekiitii waliin jennu. Arraba fakkaata malee wanti irraa dhaamsaan. Dhaamsee? Namni tokko hanga yoo beeke tokkoffaa humna isaa beekee jira waan challenge godhu waan deemee wajjin qabsoo qabu beeka. Isaa wajjin waan deemu jechuudha. Waan isaa wal qixa. Humna isaa beeka. Daandii milkaa'ina irra gaafa imala isaa jalqabu galaa isaaf gahu qopheeffatee deema. Ashama harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment akkam jirtan nageenya keenya jaalalaaf kabajaa bakkuma isin jirtan isin haadha qabu isin jecha arraan tanaa nama mana keessaa deebiseetiin keessummaa godhee isin dhufe keessummaa godhee wanti dhufeefis qaanamna kun nama yeroo kanatti waan ajaa'ibaa takkaan nuuf dhufe birraa jamaal yookaan immoo birraa inspire wajjin asitti argamna hanga dhuma sagantaa keenyaan waliin turan ammoo afeeraatiin jetan kabajaati birshaa. Kif. Bagaragaan dhufte. Bagaragaan dhufte. Wayii jettaadha. Surprise nu goote ani surprise ta'utti yooma wanti jiru garuu uummata akka malee goote ana caalaa cal jettee namni akkamitti calchee akkamitti fuudhee dhalchitee fidee barammate fuutee dhalchitee waan addaatiin nutti dhufte. Agatee maal jaammeeta? Namni milkaa'ina kee dubbatu malee dubbatanii hojiin kee dubbatu malee. Wanti sun bareeddu yaati duraan ofii muun feetu footoo kaasta malee. Afaan dubbaturra. Afaan nimura hojiidhaan himuutu irra bareeda. Nama tokko wanni kun waan kanaati jettee afaan himurra bara nama sana kan magarsiisu irra wayya. Irra wayyee. Akkati irra hubata. Iddoo irra bareeda sanitti hin jirarra. Kun hodhu fudhadhu fideetti hin jira. Aniin kun nama kanaati jettee namni tokko tokko haifamurra bara. Waan san taatee tumma nama sanatti hin gartee. Samboota namni immoo odaatee afaan tokko waan namatti kaawwatti himin abaluun sun nama kanaati jedhee. Egaa sababni innis kan inni deebree waan inni siimaniif san hundaafuu irra deebi'a kana kan dhuftee hanga dhuma sagantaa keenyaan waliin tura isiniin jecha birraa jamaal kaa nuti akka nama maatii bakka takka jiru tokkotti waan ati keessa dabartii dila tokko beeyna chaalenjii nuti hin beeyne immoo ta'ee fi khadii dabarsite tanamuu hin beeyne tanamni waan garii beeyte abbaanuu ta'ee fitti hin beeyne takka hatu jira so biyya kana faa keessatti waggaa dila kana turte chaalenjii hedduu keessa akka dabarte shokkii tokkollee hin qabu bakka san dabarte immoo darajaa kanarra geessee jirta akkamitti akka nama baqataa biyya kana keessa waggaa dila kana turetti darajaa kanarra geessee araan tana bakka kana argamte. Chaalenjiin jireenya keessatti nama qunnamuu hin dirqama. Namni tokkollee kan chaalenjii irraa qulqulluu ta'e hin jiru. Lafuma tanarra jireenyummaan kun walumaan namni jireenyummaa kanarraa hojjetee gad dhufu matummaan lubbuun jiraachuutu qoromsa eenyummaan. Kanaaf namni lubbuun jiru tokko yoo chaalenjiin takkallee hin dhiitan qunnamne yoo gufuun takkallee hin dhiitan dhoorne yoo dogongorre yoo namoota garaagaraatiin hin miidhamne namichi jiraachaa hin jiru. Akka nama lubbuun hin jirre ilaalama. Or nama jireenya isaa faayidaa hin qabne tokko gartee akkati akkuma namni taa'uun gufatu yaan ta'e. Namni osoo ta'e malee wanti hin jiru ta'aniifi chaalenjii hunda dabruun dirqama. Chaalenjiin nama mudattu immoo gaafa si mudatte chaalenjiin si jijjiiruu danda'u qabdi. Namni tokko eenyummaa gaafa rakkoon isa mudattee dura qabu san rakkoo booda jijjiiruu danda'u qaba. So akkati waan irra dabran tanarraa barataniituma waan jireenya tanarratti fooyyetti cawuudha tanuma kitaabni kun waan akka irra barreeffame namni tokko akkamitti akka jijjiiruu qabu jireenya rakkoo dura ture san akkamitti jijjiiree eega rakkoon sun dabarte eenyummaa tanarra jabaa. Kana jechuun rakkummaan feetee yoo nama mudatte nama jabeessuudhaaf gara jireenya kanaa dhufu. By the way, rakkoon nama mudatu hin gaariidha. Fakkeenyaaf namni tokko si gane malee eenyummaa nama kana hunda addaan hin baratu namarraa of eeggannoo hin baratu. Yoo hasaarte malee akkamitti akka qabeenya kan walitti qabattu hin beektu. Yoo kufte malee
value barumsaan beektu hangam takka barumsa kun hanga mi'a qabu. sittiin dhaga'amu yoo dhabdee malee mi'a maallaqaan beektu yoo dhukkubsatte malee mi'a fayyaan tun qabdu beektu so wanni itti mudatte hundi waan qabdu waan san booda argattuuf value akka kanatu yookaan waan saniif gatii akka kannitee waan san jabeeffatu si godha gaafa nageenya dhabde yeroo hanga xiqqaatu qofatti fakkeenyaaf rakkoon tokko qofaatu mudatte hangam takka wanti jette yeroo dheeraa san booda nagaan jiraattu kanaaf lubbi galsoonfatte jechuudha. Kanaaf wanni si mudate hundi jireenya san booda jiru keessatti haala gaarii akkasitti dhaga'a jijjiirama jireenya keessatti akka ati gammachuun jiraattu jireenya kanaaf baaliyuu kannite ilaalcha mataa keetiif naannoo keetiif kannite haala gaariin jiraattuuf si qopheessa waan ta'eef wanni nama mudate hundi xeerumaa fi jetteetuma waan san booda jiru irratti xiyyeeffatte jechuudha. Maashaallah hedduu bareedaadha. Osoo fi karaa eebba isaatii fi poostaraatiif wanti ittiin dabarre mata duree haga beekii gizee hedduu jecha kana akka bifa arrabaatiin waliif fayyadaman maaliif mata duree kana filatte? Hanga beekee jechuun mata duree ajaa'ibaati jecha kun akka ajaa'ibannaa ta'a. Yaa jechuun nuti amma deemboo hanga kan beekiitii waliin jennu. Arraba fakkaata malee wanti irraa dhaamsaan. Dhaamsee. Namni tokko hanga eebii yoo beeke tokkoffaa humna isaa beekee jira waan chaalenjii godhu waan deemee wajjin qabsoo qabu beeka. Isaa wajji waan deemu jechuudha. Waan isaa wal qixa humna isaa beeka daandii milkaa'ina irra gaafa imala isaa jalqabu galaa isaaf gahu qopheeffatee deema. Angachitti kunnaaf gahaa jee. Fakkeenyaaf nyaatuma akkasii dhaleeffattu nyaata. Hanganaan nagaanii beekan bargisee fudhattu. Gaafa turu gisee hajjii deeman hajjii lafa dhagaa minam. Bassoo fi maal kana hanga achi nama geessu. Fudhatee deema nama. Hanga isa geessu. Jechuun amma fakkeenyaaf namni tokko makiinaa yoo horee biyya takka magaalaa takka deemu ka'ee loolee qopheeffataa. Looliin yoo qarshii 150 ta'e 150 tan yoo keeshaan qabaanne makiinaan godhu. Yoo horeo karatti buusa qarshii 100 yoo kafalee magaalaa sana osoo hin geenye namicha achi buusa gaafa rabbi garaa laafatee fi takka namarraa kadhatee deema malee. Nooliin yookaan galaan inni bakka inni dhaqu sun tokkoffaan sanii qalammadaan nyaata karaa kana nyaatu isa barbaachisa. Karaa kanatti bishaan dhuguu isa barbaachisa. Galaa karaa kanatti isa barbaachisu qabatee deemuu qaba namichi. Kanaaf hangee fi osoo hin beekne imala san jalqabuu sirrii miti jechuudha. Ammoo namni hundi imala mataa irra jiraame imala ifii irra jiru kanarratti hangi isaa beekutu murteessaa. Fakkeenyaaf namni tokko milkaa'uudhaaf daandiirra gaafa deemu kaayyoo isaa bira gaafa tattaafatu cichoomini isa barbaachisa. Cimee hojjechuu isa barbaachisa. Kufaatii garaagaraa booda ka'ee wanti ija'uu isa barbaachisa. Ilaalcha isaa jijjiirrachuu isa barbaachisa. Kun hundi galaa daandii milkaa'ina irratti isa barbaachisa. Kana hanga isaa kana gaafa hubatee ni deema. Ammas hanga ka'ee beekee jiru irra hedduu nama hanga isaan beeku. Tokko tokko hanga ifii beekuu kana akkanumatti iftuulanii wanti ija'uutti fakkaata. Kana miti namni dandeettii keessa isaa beekuu qaba. Maal jijjiiruu akka danda'u. Ogummaa isaa. Hangam takka humna rabbiin kun isaa kanaan rakkoon takka illee ilma namarra guddoo miti. Ifin rakkoon sun iddoo isaa guddoo taate rabbii rakkoo sana guddoo san qabaa namichi akka ta'e. Kanaaf namichi hangi inni qabu waan salphaadhaan rabbiin ilma namaa kana waan ajaa'ibaa godhee addunyaa irratti uume. Amma mukkeen garaagaraa bineensi wanti addunyaa irra jiru kun hundi waan takka illee filannoo takka illee hin qabne ta'an. Fakkeenyaaf bineensi tokko leenci jechuudha. Ari'eetuma filannoo inni qabu bineensa biraa ari'eetuma qabeetuma nyaatee achuma jiraatu waan rabbiin isa tajaajilu. Bineensi biraa immoo leencaan ari'amaniituma nyaatamuu fi naannoo san jiraachuudha. Ilmi namaa immoo bakka jijjiirratuu filannoo qaba. Hojii jijjiirratuu filannoo qaba. Barachuu fi dhama'uuf illee filannoo qaba. Hiyyoomuu fi argachuufis filannoo qaba. Abbaa fedhee hojii jiraachuu fi dhiisuu filannoo qaba. So filannoo addaa kana rabbiin kenneef. Hanga kana ofirra wallaaltee akkuma bineensa horii sanitti ammoo bakkuma takka teessee achumatti nyaattee dhugdee dhamaatee hin barattu qabeenya hin kuufattu namaa waliin galtu bakkuma san yoo kaseessu taate ati akka ilma namaatti osoo hin taane filannoo ilma namaa akka qabu kanatti osoo hin taane akkuma bineensa gaarii jiru sanitti bakkuma rabbiin itti si uume sanitti achuma taa'uu ta'a. So hanga ilmi namaa qabuu fi bineensa qabu sun addaan baaftee beeku ati ilma namaatti hanga kan beeku qabdi. Ilmi namaa ammoo sammuu ajaa'ibaa tana qaba. Sammuu ilma namaa bara waan ajaa'ibaati. Nama kana hundaa ammas wal qixa kanneef rabbiin fakkeenyaaf biyyoota addunyaa kanaa fi
hiyyeessatti sammuu wal makaa kan itti fayyadama irrattii fi haalli tokko tokko isaa mijaa'u irratti immoo adda. Garuu sammuu isaa kanatti hanga tokko fayyadamee fakkeenya biliyoona sallee ta'uu baatu jireenya isaa kanaan nama jiru jijjiiruu akka danda'u hanga isaa beekee namti yoo tattaaffate yoo inni jijjiiramne hin jirtu. Kanaaf hanga kee beekee jechuun wantoota hedduuf keessaa qaba. Kanaaf ammoo hanga ifii beekuun nama akka malee wanta jireenya isaa keessatti fayyadu keessaa tokko hanga ifii beekuudhaan waan yaaduuf mata durallee maqaa hanga beekee jiru maqaa. Arrabaa miti is jechuudha maqaa hedduu bareedaadha. Kitaaba kana xumuruudhaaf yeroo hangam siraa fudhate? Yeroo dheeraa fudhate. Maaliif? Kitaaba xumuruuf illee fudhannee maxxansiisuudhaaf fedhinnaan qabu ture gaafas. Maaliif? Ani yaada kitaaba barreessuu qajoo kana bara 2023 keessa dhufe. Gaafatan wanta kana. Waggaa lama dura? Waggaa lama dura. Almost waggaa lama sadii jechuudha. Sadaffaa seenuuf qaama inshaallah bareedu yoo nuti. Waan akka takka kaawwee galee kana akka barreeffamatti jechuudha. Kitaaba barreessaa yaada jiru naa dhufee ture. Ilmaa yeroo san dafee maxxansuuf fedhinnaa qaba ture. Dafee hanga tokko oofetin. Eeguman kitaaba xiqqaa wayii tokko maxxansayyee ka'ee booda yaada jijjiiree yaaduma kitaaba jijjiiruu maxxansuu kanaa dhiisee booda immoo itti deebi'e maskuuna deemee furkatti deebi'ee kitaaba xumuree dhiise. Boodarra kuma deemee furkatti kitaaba eeguman xumuree booda maxxansuudhaaf garuu yaada asitti maxxansuu yoo tokko qabaachuu ture. Kam? Rabbiin alaafate biyya biraa fa'aa dhaqee amma fakkeenyaaf rabbii Ameerikaa dhaqeesse. Ameerikaa dhaqeetti waan haaraa takka gaafa dura achi gabbu'e achuma maxxanse waan haaraa waan biyya san seenaa yaada yoo. Yaada waan ati haaraa biyyaaf waan haaraa wajji. Kan jedhin yeroo san eegaa ture yeroo sanitti gaa waan biyya tanaan baasuu danda'uuf abdii qabu jedhame Kanaadas ta'e Kanaadas Ameerikaas gaafa san hawwii jira. Lameenuu abdiin qaba ture. Waan saniif itti qophaa'aa ture akkasitti kitaaba qopheessaa ture gaafas gaafa na ta'e dhaqee biyya sanatti akkan gabbu'etti kitaaba haaraa eebbiseetuma biyya sanatti waan haaraa godha waan jirtu akkasitti ibsuun na harkisee akka hin maxxansine jechuudha. Garuu akkasitti yaaduun kiyya sun sirriin turre. Waan takka godhuudhaaf namni yeroo waan sun sammuu keessa dhufe sanatti yoo godhee hedduu bareeda. Gaafuma sana osoo maxxansee islaama. Hawwitutti jechuudha. Amma kitaaba biraatu barreessuu danda'a ture jechuudha. Yeroo dheeraa jechuudha barbaadetti. Waggaa hanga kanatti jechuun waan dandeettii si keessa jiru si malee namni si beeku yeroo dheeraa sirraa fudhatuuf sheenaa qabdaa haa ta'u malee milkeessite. Milkeessee jechuun maxxansuu yoo barbaade immoo maxxansa ture. Tursiisuun kiyya sun sirrii akka hin taane natti dhagaame jechuudha barbaadetti. Keessattuu akkana kitaabichi fudhatama argachuu isaa eegan bare booda filaan duraanuma dafee namaa kanneen namni dubbisee waan. Fudhatame jennaan akkaataa natti eebbisuudhaaf fiddes akkaataa takkaa namni hin godhiniin baay'isa wayii kitaaba hedduun afaan oromootiin barreeffame kitaaba hedduun yeroo hedduu nama tokkoonis barreeffame garuu akka kan keetii kanatti dhageettii akka argate ammataa kan yaan argine so wanti kuni atiitu kitaabuma keetii wajjiin waan haaraa takka fitti wanti haaraan sunis tiktaak irra dhiite wanti kun akkamitti dhufe. Yaadni kun an sooshaal miidiyaa irratti jijjiirama fiduudhaaf fedhaa gidee hunda wanni nan tattaafachaa ture filleen kan ammaa gaafa duraa fa'aa namni hedduun ni beeka. Keessattuu gara tiiktookiin jijjiirama fidiyyeetiin jaba yaalii godhe waan kana waan haaraa wajji irratti fiduun barbaade. Tapha kanaatiin tiiktook irratti akkana waan jiru yaada hoggaa mireennu akkasuma bareedaadha waan jiru yaada namoota garaagaraa hoggan gaafadhu yaadni bareedaadha waan jiru namoonni yaada naa kennan. So TikTok irratti ani kitaaba namni hoggaa maxxansee lafamatti eebbisee wanti godheetuma xumura. Ayyaana TikTok kana yoo TikTok irratti kitaabni kun gad dhufe tokkoffaa TikTokiin kitaaba eebbisiisu akka danda'amu. Lammada namummaan TikTok laalu kunu bakka namni gahee maxxabatee wanti joogortee geemilleen hangasuma wanti himti. Bakka namoonni itti gosaa wal qoodan bakka namoonni itti wal arrabsan bakka namoonni ajandaa uumanii wanti ijaan qofatti walii qabamu osoo hin taane waan bareedaa dhaloota kanaaf faayidaa qabu keessattuu waan kitaaba qabu jechuudha. Kitaabni nama waa'ee kitaaba beeku biratti wanti guddaa qabudha. Kana namoonni walii qabamanii achi ta'anii abaluu kitaaba eebbisanii namichatanii kabajaa kennanii achirratti kitaaba kanarratti yaada kennataa kun kitaaba bitaa ajanduma yeroo sakkaatuu godhanii bifatanii deemuun tokkoffaa dhaloota na duuban dhufu waa barreessuuf fedhii qabu keessatti hamilee ajaa'ibaa uumaa. Kalamadaa
social media irratti waan kana godhuun akka danda'amu agarsiisudha. Inni biraa ammoo gammanumaanu kitaabichumaa'u beeksisuudha. Inni dhumaa ammoo achirraa galii argamutti fayyadamudha. So wantoota kana hundoo gollaalu social media irra fiduun bareedaa ta'e natti mul'ata. Kanaafi akkam goona jee hoggan gaajollee takka social media irra jirtu malee dabalatee gaafadhu. Uumaa bareedaa waan yaada yoo wanti jennaan achirratti akkasitti deemne bareedaa ta'e. Okay, akkaatii yaaddetti siif milkaa'e jechuun egaa pilaanaati haatu jira yeroo mataa kan keessa pilaana saniif siif milkaa'e. Kajaa'ibannaa milkaa'e. Kanarratti amma namoonni hedduun ijoolleen koree akka waan kana waliin qindeessaa turan jechuudha. Wanni kun akka hedduun gammachiisanidha jechuun akka yaadanitti akka hin deeminiif or akka isaan deeggaran illee yaada isaanii expectation isaaniitiin akka walirra dhufin akkasitti yaadanii ani ammoo bareedaa jedhee yaada. Because siif waan haaraa ta'eef. Tokkoffaa waan haaraa finne namni waan haaraa fidu tokko namni dachii takkaan qotamin haaraa watti qotuu irratti qonni dhibaame. Waan haaraa finne tokkoffaa waan san baafne qarxaa yaadime qarxaa baafne qarxaa hafne baafne. Qarxaa baafne tokkoffaa kan lammadaati sooshaal miidiyaa tiktook irratti ati dhimma siiriyeesii akkana sadarkaa sanitti. Sanuu namatti ilaalamu ture waan ajaa'iba waan siiriyeesii namni ilaalan ilaalamu. Sadarkaa sanitti bifa sanitti kabajaa itti godhanii namni dilisu ilaalee akkasii wanti godhun waan salphaa miti. Amma dhugaa san dubbachuudha akkuma dhugaa sanitti ani tiktook irra gaafa sun maallaqa ni gurgurama jee yaadne haa ta'u. Jechuun yoo namni tokko tiktook irra qabee nuree giiftumaan namni waa ta'e kennaame giiftii bara nama fakkeenyaaf namni hundi yoo seene. Numa yaa jaalattoota qaba nama mataa isaa dirqama geema taphachuun qabdu. Adibaan baay'ee namni hedduu seenne wanti jenne giiftii numa kenna akkasumatti yaadeen fakkeenyaaf yoo seenne jira kitaaba maare jenne namni giiftii numa kenna waan akkasitti namni sadarkaa kanatti kitaabni bitaa hojii yaan. Jechuun akkasitti maallaqaa miti xiyyeeffannaan kiyyaa ammoo kana jiru dhugaa ta'uu fakkaatti waan sobaa ta'uu fakkaatti. Ani immoo akkuma dhugatti harabbiin argu akkasitti maallaqa na jira argadha jeeti miti kan na jira. Kitaaba namni online irratti kan bite yaannu akkam bitame kanatti. Garuu akka giiftitti namni waa kennuuf waan akkasii akka jirtu nan beeka. Garuu xiyyeeffannaan xiyyi guddoon akkuma dhugaa sanatti maal waan kana akka reefu kanatti achirratti garsiisudha. Namoonni dhaloonni dhufan kun kitaaba kana namni kitaaba barreesse akka kabajaa qabaa jedhanii kabajaa guyyaa xannaa kan namtee gartee. Hedduu akkasitti namni yeroo akkas goote amma namni ilaalame ijoolleen namoota dhuftu waa barreessineeti akkas taanaa jettee yaaddiin. Fakkeenyi si godhatanii. Egaa namni warri kitaaba barreessaa turellee abdii murate hangana namni barruu afaan oromooti wanti kanneen jira waan dhaloota kanaaf taa'uuf namni hangana vaalii kan eegalee jira jeeti namni. Kaka'umsa argata bareedaa ta'a. Wanni sun hedduu na gammachiifte. Nuti akkuma jette akka yaadne akka nama tiktaakii kana halkanii guyyaa jiru tokkotti akka yaadne nuuf hin ta'ane ta'ullee garuu waan siireesii akkasii bifa saniin simannaa namootaatiin yeroo sanitti irraa gammannullee karaa galiitiin ammoo. Wanni akkas ta'eef bareeda. Namni tokko baramma osoo uumaan qabatin osoo kitaaba hin fidin osoo waan takka illee hin fidatin geemuma qabatee namni tokko achirratti wanti jee. Maallaqa hedduu argata sanii wal fa'aa argataami namni sanii wal madaalchisa. Hin baramne namni hin beeku nama kitaaba fidee hin beekamne ammoo namni geema taphatu baratamee geema taphatee namni maallaqa argatu ni jira. Kaa kitaaban dhufee namni hin beeku akkam goota. So egaa tanaafu annaa bareedadha akka waan haarawaa tokkotti. Na gammachiisee jira. Baga gammadee. So duuba nama hedduu afeertee jirta bifa poostaraatiin sanuu yaamtee osoo hin taane paablika irratti kabajaadhaan yaamicha kabajaa gootee fi nama dila tokko afeertee jirta. Afeeraa sana irratti hoo akka yaaddessii dhufanii. Afeera irratti illee dhufanii kan yaade olitti naa dhufee namni. Garuu maal beektaa gaafii namoota hedduu tokkotu jira. Namoonni feemata tiktok irratti feemata ta'a maaliif hin argamin waan jiru inboxii kiyya keessa wanni guutuu kanuma gaafii hedduu na gaafatan kanaan bilbiluundi warri tiktok irratti feemata maal rakkoo wal qabdanii jeeti namni boo gaafii bakka hanga tiimuu ol namni na gaafatu jira namni hedduu na gaafatu kanaa bilbilus kanaa barreessus namni hundi akkasii na gaafatu namni tokko ati ni afeertaa kabajaa isaati yoo hafe immoo namichi sii miti jechuudha. Rakkoon sii miti. Egaa afaan oromoo tokko maal jaate namni siyaame namni siyaame kabajamaadha. Haafeetu tuffatamaadha maal jaama akkasii akkasitti illee tuffatamaa fi kana illee jechuun barbaadu garuu nama
ati yoo yaamtee namni sirraa hafe ati badii hin qabdu. Ittillee haarullee hin qabdu. Namni tokko gaafa yaamtu egaa namichi mirgataati. Ammoo wanti tokko wanni jechuu barbaadu namni tokko bakka isa fakkaatu dhufaame. Amma fakkeenya namni tokko yaamtee kitaaba eebbisiisu deemnu yoo jettee nama kitaaba hin beekne tokko achitti yaamu dhumaatu fiitti fakkaate kitaaba. Egaa maal hin godhaani? Egaa geemni hin jiru maal hin godhaati egaa inni geema beeka. Sireesi dubbiin qoblaatamni hin jiru. Maal hin godhaati egaa. Numa ture war numa jira ture silaa dhufanii numa argani. Egaa nama waa'ee kitaaba hin beekne tokko kitaaba biratti waamte hin galuuf maal godhu wajjin dhufa namichi jechuun namuu bakka itti madaaluu dhaqaame. Tanaafi namni ogaati yaamte yoo turre haafillee maal rakkoon qabu. Akkati nuti yaamne hafe immoo mirgeessaati. Mirgeessaati. Ammoo warri waan kana hubatu hayyaamicha osoo yaamamin dhufee turre hedduu. Sababni isaa baaduu waan kanaa beekanii kitaaba barreessuun hangam akka ulfaatu beekanii maxxansiisanii hawaasa biraan ga'uun akkam ulfaatu beekanii gaafa bira ga'e immoo hangam takka dhaloota akka jijjiiruu fi dhalootatti waan dabru ta'u jenereeshiniis duuban dhufu hangam takka inspire akka godhu warri beekan achitti argamanii bifatanii halkan guutuun wajji bulanii pirogiraama bareedaa kan gaggeessan. So sababa warra dhufeesanii warra hin dhufin kana dhiifama goonu dhiifama jaabraa yoomali. Okay as deebina gaa karaa eebba lafaa lafatti yoo jechuun asumarra tiktaak irratti eebbisiisnee dhiifna moo lafatti hin dhiichifne moo lafattis ni jira eebbi. Lafatti eebba ajaa'iba goonu malee. Awwaataa. Eebba guddoo. Ayyee. Eebba kitaaba kana maltuutu ajaa'iba goona. Almost one of the program got a major. We may back of a Gujra. We are a December 29, December. Akaja, the Cairo tapes. We are the demi. Yeah. A fair and tanager, the water Cairo on the face. A fair and numbness in Jabra. Online up the offline of that. Honera Congo, one case of the so, Kadi, Cairo take a business. Garabara mo biyet le ebisis ra wan tak tak guru jira kamu ta dimi khulna le tu jin ha so ne ngamu ta boti ka benya kan ni sponsor guru di wan kana kai bifu walam jisan gara du bisne kanen response tani gu jiru ni jira garabara tan mo akamu tumati ayya ma fi onto gara ra fa tu fi hala wali mi jesu da wan gara wali du bata jira biya khete effective yo mo kai bifu mo لالدي يوهالي مجان خيران ساته يرودي وقت تبيت اللي على بريد رنا بسنا. واه ترى غاري سن اللي ربي سامل جيسو أو سنوان أو سن كاسني إندا بريد تكاتو جرا. نمرتي وليف تريدينج. سربرايز أجاي بانو هندو قولي. يرو سنتي برا فيلينج كي خيتين بروفل. تجون وان سن أيدي تورتي مو نيكو بكابدا. كمان كابو. أبان Dabata mkel wali trading ke milketnya juga. Wana aja. Gara-gara gua saganta tunjir tu surprise wo itu kapa surprise wo itu ira. Wan jo na time. Sadarkan san temo surprise udah san ye iyan ini. To kapa. Wanin kata tiya tini wan dulu aku gua udah tahu nimbeha. Wan pedele aku gua ufi. Aku support na gua nimbeha. Sabab ni ta. Nama kayu akan ada nama dikaru nama itu nama rakakan lagi itu gargaru terkekuat jadi bis rote mo nama ane itu aja tu dah bak abinya malafan fajr dah akas mana mo bukan nama itu jabat nama positif bak nama ilal aja bak kamu jatuh nerke karena nama terkekuat akas nanti tang awalnya nama mo kafir sewanti jadi mal beda kita bakal kamu betul dia mo katawa mata sudema je sona nu wanti unga fatini nama bertela proposal ko pesite di katawa kana ya mun ko pesudema da bata hesan ka yitame tanu son tayin tandura le ta wa wal bayin waja uduma sonno katawa ko kan matan sudema kana yinan matan ta isa wala kataka ana sponsor gara nanje au somana unga fatini chuso akadite o gomesan nuntina gore mata saya terus le dulu kerja. Gapa mo wano ko wanti jo. Angga katawa gapa tanu sa sponsor ko debe. Wanti jo unse ne surprising ka bagiti jo sadarka tan tiwan kati tan se ne.
Itu tokko na gammachiite. Wallahi hunda ragam made mana keessa fi ni jisu turre yeroo sani so galatoomuu kabaja guddaa isaaf qabna qabeenya isaa khabara jechaani ulfaadhu nutis hedduu sirraa gammanne isa qofaa miti jechuun hin barbaada. Galatoomuu nama ajaa'ibaati dhugaa. Tole egaa kitaaba kanarratti namni hedduun akka si waliin baay'ee wayiiti nama dila tokko qabdanii beektaa nama ati wajjin jirree fi kasii waliin jiru jidduu nama sun beene maybe nama gisee namni si dinqisiifatu beektaa ati waan iftiqqeessiteef laaltuu fi argamuu dhabuu danda'a nama dila tokko akkas jaalatu beektaa gaba. Iddoo galatoomuu dhugatti amma dhiyoon tana fa'aa iddoo arge bareeda amma durallee rakkoo namni irratti namni iddoo tokko wanti yaa nama qabaachuun gaariidha. Okay kanarratti namni biraa addatti ka galatoomfattu waa'ee kitaaba kanarratti. Kitaaba kanarratti namni galatoomfatu hedduudha. Kitaaba kana nama hedduutu harka keessaa qaba. Kitaaba gaafa barreessitu amma kitaaba kana gaafa barreessan namni waanuma barreeffama wayii tokko kaa'aniitu wanti godhan fakkaata garuu kitaaba barreessuu qabda. Kitaaba ati barreessite namoonni ogummaa fi muuxannoo dura qaban gulaaluu qabanii. Kitaaba gulaaluu irratti namoota hedduutu hirmaate namoota muuxannoo kitaaba barreessuu fi kitaaba dubbisuu qaban hedduutu irratti hirmaate. Isaanillee hedduu takka galatoomaa jechuun barbaada. Tokkoffaa hayyuu seenaa abbaa malkaa yookaan Naasir Khaliil jechuudha. Hedduu takka galatoomuun biyya Awustiraaliyaa jiraata. Kitaaba namni gulaale tokko isa. Tokko immoo waloo fi kitaaba barreessaa kitaabaa kan ta'e Safaroo Khadiir nama barruu afaan Oromoo tana keessatti ashaaraa guddaa qabuu fi akkasuma jaatanii guddicha afaan Oromoo hundeessa keessaa tokko nama dhugumatti dandeettii addaa qabu waa barreessuu fi waa wanti jechuudha. Kitaabni kun isaan gulaalamutti waan hedduu na gammachiise. Illee naa galatoomu. Namni biraa barsiisaa yuunivarsiitii Haramayaa kan ta'e abbaa kitaaba Callee Cittee. Callee Cittee. Amma Marrooba. Hedduu tokko galatoomu gulaalan tokko isaa. Namni biraa barsiisaa Sharafuddin. Illee barsiisaadha. Hedduu tokko galatoomu. Khabraa immoo dargaggoo Iskandar Abdukariim hedduu takka galatoomu illee gulaaltota warra kuni kitaaba isaantu gulaale. Isaan kuni kitaabicha fakkeenyaaf kitaabni illee barreessuudha yeroo na duraati kitaaba gaafa barreeffaman keessa namni kitaaba si ilaaluu qaba wantoota kitaabni kuni ifa kanaan taa'uu qaba salaa akkana ta'e akkas ta'e waan jiru karaa irratti akka kaa'achuu akkaataa kitaabaa. So gulaalanii sadarkaa kanatti yaadatee kannu waan salphaa miti kitaaba akka bareedu santu godha jechuudha. So jalqaba isaan kan hedduun galatoomfadha. Inni biraa warra kitaaba kana akka maxxansuuf faayinaanshaaliin na bira dhaabbatantu jira. Ispoonsar na godhan jechuudha. Tokkoffaa milkeessaa muummeeti abbaa dhaabbata MKL waliif tireedingiti. Khabraa immoo bilisa kiyya absee muummee hedduu haa galatoomu nama yaadanis nama dhaabbate maallaqallee akkan kitaaba kana maxxansu kitaaba kana maxxanfadhu waan kanaa biran dhaabbadhaayee ispoonsar naa ta'edha. Inni biraa immoo obboleessa kiyya Tullu yookaan Alawaan Naasir illee hedduu tokko haa galatoomu. Jarra kun warra ispoonsara naa ta'e faayinaanshaaliin na bira dhaabbate jechuudha. Namni biraa jalqabarraa kitaaba kana gaafa barreessuu jalqaburraa even gaafa maxxansuu dhiisee wanti jeesanii maxxansee akka fedhaa ta'u ispoonsaraa fi waan barbaadde waan asii taa'ee jette kitaaba kana barreessullee yeroo wanti ijoollee na jijjibeessitee barreessu. Akka jechaa turte haadha manaatii Raggaatu Muhammad hedduu tokko galatoomtu kitaaba kana barreessuu keessatti hedduu namni cinaa dhaabbateera isheen galatoomu jaan. Namoonni biraa hiriyoota kiyyaa fi namoota naannoo keessatti jiran keessattuu isin warri forex jechuudha. Warra dandeettii xixiqqaa amantanii yeroo nama waan takka kana jedhee yeroo hundaa'u cinaa dhaabbatanii waan kanaan dandeettii jettanii waan mana gurguruu deemuu kanaa hundatti amantanii fakkeenyaaf bara nama kana waan kanaa moo jaanii nama wanti nama godhamte noo adini dandeettii waan akkasii jaanii warra na bira dhaabbatan hiriyoota kiyyaa fi warra hojii hojjennuu fi namoota naannoo keessa jiran hedduu takka galatoomaan ittiin jaa ulfaadhaa. Kanneen biraa immoo warra gaafa eebbaa akka koreetti waliin ta'anii waan kana akka milkeessuuf hunda cinaa dhaabbatan hedduu takka haa galatoomanii kan inni haala galatoomfadhu immoo dhumarratti namoota gufuu ta'anii miila na saaqalanii
bakka nan gahu deemu san akka nan geenye yeroo hedduu miila na qabaa turan kanneen maqaa na balleessan kanneen karaa waan danda'an hundaan na miidhuudhaaf yaalii godhanii ani immoo achitti osoo hin kufin wanni isaan godhan sun jabeessitee har'a eenyummaan irra qabaadhu kan akka hin qabaadhutti sadarkaa kanatti wal na guddisan hedduu haa galatoomanii silaa isaan akkasitti na takaalu baatanii an jireenyuma normaal akka duraanii taniin jiraachuu jira. Jabaadhee ati hin gahu. Nama si miidha galatoomfachuu jirta. Hedduu takkaa galatoomanii namni na miidheen keessattuu namoonni jireenya keessatti chaalenjii gurguddoo akkam keessa godhu rakkoon garaagaraa akka narra geessu istiraata keessa akkam seenuu fi waan garaagaraa na godhan hedduu haa galatoomanii. Jireenyi gaafa san qabuu fi jireenyi san booda qabu kompiliitilii garaagara. Sababa rakkoo san keessa dabreefin har'aan tanaas ga'e kitaaba kana akka namatti tansee waan adda addaa godhee ilaalcha duraan qabu san jijjiirradhee akka biratti jiraatu jira jechuudha. So hedduu haa galatoomanii isaan akka sana godhuu baatanii asin jiru ta'aadha. Waan ajaa'ibaati nama yeroo jalqabaatiif dhugaa dubbachuuf jechuun nama miidhamee nama miidhe sun nama miidhamtoota galatoomfatuan sin arge yeroo jalqabaatiif meebi jiraachuu isaan waan gaarii godhanii osoo hin taane yaa naa galee chaalenjiin isaanii na jabeessuus waan ajaa'ibaati. Okay, hicitiin kitaaba haga keebeefi ka'addatti ati jechuun bakka dhugumatti waan wayii ibsattee yaattu. Kitaabni guutuun waanuma bareedarra barreeffame. Kitaabichi bakka namni tokko akkamitti akka jijjiiruu qabuu fi jireenya isaa keessatti wantoota garaagaraa keessa dabree akkamitti akka jiraachuu danda'uu fi namarraa osoo hin hoyne ifumaa namni mata duree tokko jira namni sirratti aanu jiru akka jiru tokko. Addunyaa namni sirratti aanu jiru. Injiru egaa abbaan kamuu osoo hin jaallanne nama bira jaalachuu hin dandeessu yoo ati jiraatte namni bira jiraata. Amma namni sirratti aanu jiru. Ati hanga feete abbaa haadha manaa jaartii manaa hundarratti itti ofitti aanu osoo namarraa waan eeyne ifi jabaatte jireenya kee jijjiiruu haala keessa jirtu firaa jijjiiruu akkaataa fuulduratti jiraattu ammarraa murteeffachuu namaa murteessu rabbuma ati immoo waan dandeessu godhuu jechuudha ka danda'u si irra hedduu ilma namaa kana wanni if dubbatti hambise maali beekta namarraa waa eeguudha hanguma waan namarraa waa eegdu ati duubatti deebi'aa deemte hanguma namarraa waa eegdu namni namarraa waa eeggatu godhate yoomillee jijjiiramuu hin danda'u ilma namarraa yeroo hundaa wal fakkaataan argattu gaafa namarraa eeggatte baali'uu nama waa irraa eeggatu si bira guddata ati ammoo akka buusaa if deemte osoo namni sin xiqqeessine ifumaa xiqqeettee hanga firii xaafitti if deebifte waan nama faayidaa hin qabne tokko nama namaan malee waan takka bakkaan gahuu hin dandeenye tokkotti if ilaalta gaafa akkasitti if yaadde immoo ati waan takka milkeessuu hin dandeessu. Sababa kana namni jabaatee akka jireenya isaa injifatu irratti hedduu waan nama jajjabeessuudha kitaabni. Gara biraatiin immoo boqonnaan jaha dinqisiifannaa ifirraa fayyadamuudha jaha. Sooshaal miidiyaan illee wal qabata wanni akkasuma jireenya lafarra jiruudhaan illee wal qabata. Wanni namni dinqisiifatu tokko waan nama balleessu osoo hin taane waan nama fayyadu ta'uu danda'u qaba. Fakkeenyaaf namni an dinqisiifadhu tokko isarraa namicharraa maaliin fayyadama waan jiru sirriitti addaan baafachuun qaba jalqaba namichi of course nama tokko akkuma agarteen namni sun sitti tola waan namichi sitti toleef garuu namicha jala baduu hin qabdu amma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa kanatti olaalte namni hedduun dinqisiifatu tokko yoo nama arrabse yoo waa balleesse horii namaa nyaatte waan wanti godhe irra hedduun namaa dhufee namicha san deeggaraa. Sababni waan duraan waa jaalataniif. Namicha waan ati jaalatteef namichi malaayikaa miti. Dogoggora ittiin argan. Waan ati jaalattu jecha namichi dogoggora tokko waan hin qabne. Waan ati jaalattu jechuun gizee hunda waan dhugaa dubbatu sitti fakkaatu hin qabu namichi. Waan ati jaalattu qofaaf karaa isarra hordoftee hallayyaa hojii seenuu hin qabdu. Dinqisiifannaan kee waan si fayyadu ta'uu qaba. Wanni inni dubbatu waan si fayyadu ta'uu qaba. Yoo waan sirrii hin dubbanne namichi yoo dinqisiifattillee namichi hordofuu hin qabu. Waan ammoo namichi hin dinqisiifanneef jecha namichi dogoggora jechuu hin dandeessu ammas. Namoonni siyaasa illee lafarratti akkasi. Amma fakkeenyaaf biyya teenya keessatti bara garee mormituutii fi garee mootummaa warra deeggaruu jira. Yoo gareen tun waan fedhe balleesse namni seetuma deeggaraa sirrii jaa. Yoo kunuunsi waa wanti godhe kunuunsi kanuma deeggaraa illii keessatti seenee jechuun namni kun. Fi isaaniitti wal fixa. Yoo asitti wal fixan yoo asitti waa wanti akkasitti wanti jechuudha. Waan deeggaru qofaa fi namicha sana hordofa malee waan dhugaa qabuuf miti. So lafarratti fi sooshaal miidiyaa irratti illee wanni dhaloota kana balleesse amma kana
hedduu dhaloonni kun wanni if baraaruu qabu irratti illee hojjetamuu qabu waan dinqisiifatuun badaa jira. Amma fakkeenyaaf nama sooshaal miidiyaa namni tokko gaa dhufe namni sun gaa haalaan beekame nama san nama hedduu tortof waan inni godhu san tiiktookarrii irra hedduu waan namni sun godhu godhaa laale. Fakkeenyaaf Adoonaa mucaa jedhanii mucaa Tigraay kanaa irraa kaleessanii Itoophiyaa keessatti waa hedduu godhu jiraami. Amma tiiktookarrii jiru afaan isaa waan inni dubbatu dhaga'u guutuun waan inni godhu godha. Isa Jala deemaa. Yoo inni waan badduu godhe jaluma godha yoo inni waan gaarii godhus fakkeenyaaf itti nyaama keessaa akkasitti waan inni godhu godha. So namni ati dinqisiifattu namatti fayyadu yoo ta'e fakkeenyaaf nama fakkeenya sii ta'u nama hojii bareedduu hojjetu nama waan gaarii dubbatu namaaf rifatu nama gargaaru faamilii isaa jaallatu nama amantii isaa jabeeffatu namoota akkasii yoo dinqisiifattu taate waan dinqisiifannaan kee kun dhiibeti gara waan inni hojjetaa jiru sanatti geessa. So namni dinqisiifatu qabu nama fakkeenyummaan gaarii irraa baratamu ta'uu qabu. Sababa bilbila harka qabattee kanaani jireenyi kee amma qofa osoo hin taane hanga dhumatti baduu danda'a. Sababa namicha dinqisiifattuuti bilbila hoggaa bante namichi dinqisiifattu algooritimii sanuu jalqaba irratti fide waa isaa waan hedduu yaaddu. So guyyaa rabbiin qabu isa hordoftaa akka isaatti ta'u hawwitaa dinqisiifannaan nama balleessa. Kanaaf kitaaba kana keessatti wanni kanallee barreeffamee jira. Waan dhaloota kanaan ni qajeelcha yookaan namni dubbisee hanga tokko ilaalchitaan jijjiirrata yaamee yaadamu hedduutu kitaaba hanga kana keessatti barreeffamee jira. Kitaabichi boqonnaa 8 qaba. Fuula 227. Kitaabuma namni guyyaa tokko guyyaa lama keessatti dubbisee fixudha. Garuu wanni as keessa jiru waan salphaadhaa miti. Ammas kitaaba namni guyyaa tokko dubbiseetuma oguuta akka finne yaanii acha kaanii miti. Irra deddeebi'anii yeroo booda yerootti dubbiftellee wantoota garaagaraa keessatti argachuu dandeessa. Amma namni wayii tokko amma eeguma kitaabni kun ba'e jalqaba isa bira gahee dubbiseeti. Maal aan jee beektaa kitaabichi akka waan inni quba manatti laataa naayicha barreeffamee keessatti of ilaale namni. So bifa sanatti barreeffama ammallee bifa simpiliin barreeffame akka namatti ulfaannetti fakkeenyaaf kitaabni tokko tokko barreeffamu afaan kana ol keessa hundi godhanii jecha tolchuu jecha hundi akkasuma ta'een kun normaal akkuma ammaa haasa'u jiru kanatti simpilii godhamee akka nama hundaa galu keessattuu namni ammaa gaa dubbisu irratti qoonqinaa jira. Sana jecha akkasitti salphatti waan barreeffamedha kitaaba hedduu bareedati namni yoo dubbise hedduu irraa fayyadamu. Dubbisa. Uummatni kitaaba ilaaleen ture illee hanga tokko dubbisuuf keessallee achi fagaachuu baadhu sumarraa akka dhageenyuuf malee dhugaa hedduu galatoomii kannaa bareedduu dhaloota kanaaf nu gumaachite hedduu ulfaadhu sin jecha tolega siyaamil keessummallee irra deebi'ee kitaaba mugaa namoonni hedduun warra nu argachuu danda'anii sillee akkasuma namni hedduun gaafii eessatti arganna jedhutu heddummaataa jira. Eessatti argatanii eessatti argamaa yeroo hangammoo fudhata isaan bira ga'uuf. Kitaabni bakka hundatti nu arga. Namni kitaaba kana dubbisuu barbaadu hundi bira ni ga'a. Bakka isaan jiranitti biraan gahuudha irratti hojjechaa jirra. Keessattuu waan biyya keessa hin jirreef malee tala biyya faa keessa gandatti waliin gahaa tala jeetii yaada ture. Ammallee numa gaha. Garuu xiqqoo wanni duubatti na harkite waan achi hin jirre jecha ammas waan garaagaraatiin biitii ta'eetiin wanti ijee ammoo bakka hundatti nama godhaa jirra nama ijaaraa jirra. Magaalaa fi baadiyyaallee akka kitaabni wal ga'u godhaa jirra. Magaalaalee Oromiyaa guddinoota hunda jiran hunda waliin gahaa jira. Kitaaba namni biyyoota gartee fagoo irraa illee natti bilbileeti amma ijoollee Wallaggaa lixarraa natti bilbileeni Baalee kana baraa keessaa wanti gammoojjii Baalee tana keessaa natti bilbileeni namni hedduutu miiseejii na kaa'u jira hunda isaanii ni dhaqqaba bakka hunda magaalaalee gurguddoo almost kitaabni gahee jira raabsamuun eegalee maleedha. Magaalaa fakkeenyaaf magaalaa akka Ciroo magaalaa akka Jimmaa fi Amboo fi biyyoota kanaa gurguddoo kanaa bakka manneen kitaabaa gurguddoo hin jiran jaamanii yaadaman Finfinnee, Adaamaa, Dirree Dhawaa fi Harar biyyoota kanaa kana kitaabni almost gahee jira isaan bira. Garuu raabsamee bakkuma takka raabsanii jenneeti xiqqoo kana qabamee taa'uun jira bakka takka achi raabsamee achi akka hin hanqanne garte kitaabni bakka hunda deddeeqeetuma bakkuma takka warra biyya kanaa bakka kanaati waan jaamu akkasitti yaadni sanii biyya hunda wal ga'a. Bakka hunda magaalaalee jiran hunda godhuu jirra namoota kitaaba kana raabsan itti goone magaalaa hundarratti ni raabsama
warri baadiyyaa illee akka isaan bira gahutti achirraa fudhatanii kitaabicha dubbisuu danda'an. Kanaaf kitaabni nama hunda bira ni ga'a. Kitaabni kun nama kaayyoon keenya guddaa kitaaba nama biraan gahudha. Kabira biyyoota adda addaa biyyoota USA'tti ni ergama. Guyyaa 2 fi 3 keessatti achi ni ga'a. Biyyoota Arabaa biyya akka Suudii, Dubaay, Qatar, Kuwait fi kana kanatti ni ergina. Biyyoonni biraas Awustiraaliyaa fi Kanaadaa ni ergina. Kanaadaa ni ergina. Haalli mijaa yoo jiraate Awustiraaliyaa erguu fi biyyoonni biraa kanneen barbaadan ammoo hanga amma duraatti wanti hin jennee biyyoota Awurooppaa keessatti namoonni kitaaba kana biratti ni barbaachisaa yoo jiraatan taate haan qunnamanii biyyoonni hanga ammaa itti erguudhaaf karoorfannee fi irratti hojjechaa jirru ammoo biyyoota hanga ammaa jenna kana. Akka isaan bira gahu hawwiin akka eegaa jiran baay'ee hawwiin eegaa jirani. Ani beeku maaltu akkatti addatti akkatti hawwisiise dhugumatti akka waan si keessaa wanti arganitti namni hedduun hawwaa jira. Dubaay illee namoota hedduun gaafatee kan uummata akka mataa fayyadu. Dubaay erguuf. Inshaallah isin biraan haa gahu akka irraa baratanis abdiin qaban jaananis atis akka yaaddatti bakka hunda kannaa kan kee kana nama hunda bira gahee akka gammaddu du'aan si godha. Hara sagantaa keenya goolabbitti deemuudhaan dura addatti wanta itti dhaammattu. Wanni dhaammadhu hedduu akka galatoomaa jaan Oromoodhaan. Manni keenya kun edaan warri waa barreessu wanni dhaamu karaa itti warri waa barreessu kun namni waa barreessu hin dhabamne kitaabni ammoo amma eebbifamaa kitaabni afaan Oromoo Finfinnee sanatti amma eebbifama bakka warri waa dubbisu oolu dargaggoonni ooluu fi bakka barreessitoonni itti eebbisaa jirantu kitaaba itti wanti jechaa jirantu xiqqoo lafa isaa malee kitaaba namni sadarkaa kanatti yoo jaallatu taate akkaataa isaan barbaadanitti dhiyeessuudhaaf amma fakkeenyaaf kitaaba kana akkam godhuudhaan irratti hojjechaa jirra. Warra biyya alaati Amaazon irra keenya warra biyya keessaa ammoo appilikeeshina tolchuuf appilikeeshina tolchaniituma appilikeeshina sanarratti namni teeleebirrii ibirrii fi wantoota garaagaraatiin bitatee kitaaba achirratti akka dubbisu. Eega namni silkii bilbila keessa galee kitaaba hardi koppii namatti hin barbaachisu na fakkaata I think. Kitaaba kanaawu kitaabichi kitaabota hanga irraa barreeffaman dila kana hunda caalee osoo hin taane akkaataa namni barreessu akkaataa namni barbaadutti dhiyaateef fakkeenyaaf eebbisiisaa sooshaal miidiyaa irra ture. Bakka namni jiru sanii waan kanallee itti yaaduun barbaachisaadha fakkeenyaaf barreessitoonni jechuudha. Amma kitaaba bifa appilikeeshinatti yoo namaa dhiyeessite namni bilbila malee kitaaba harka qabatu irra bilbila harka qabatu namni hunda irra salphaa. Waan kanallee haalli osoo mijaayeetu bareedadha. Ammoo uummanni Oromoo kanneen addunyaarra jiran guutuun kitaaba keessa sadarkaa kanatti na harkaa fuudhuudha kennaan dhaloota kanaaf taakka eegalee kana na harkaa fuudhuudha hedduu takka galatoomaan isin jaa na boonsitanii kana booda waan inni hojjedhu irratti hamilee naa taatanii kitaaba barreessuun hangana takka akka kabajaa nama guutuu fi vaaliyuu kana akka qabdu natti agarsiisuu akkatanii hedduu galatoomaa fuuldura ammoo waan ajaa'ibaa kitaaba biraa yeroo dhiyootti narraa eegamtanii jaa. Wootaa. Hedduu galatoomee carraa gaarii kana booda tokko miti lama miti sadii afuriin akka dhuftu abdii qabna akkasitti sirraa'ina tole gaa daawwattootaa fi kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin keenya kabirraa wajjin taasisne haga ammaa daawwachaa turtan kana fakkaata qophiilee keenya hafanii hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.